Lootaan wallagga miti abdii ayyee Maarqos eessatti dhalootaan sin beekone tokkuma nuni naannoma tokko wallagga nuti. ayyee soolii nan beeka akkas gaafa dhugaa dubbachuu yeroo jalqabaan dubbadhe beektaa dura namni ganda koon beekatti na arrabsaa turan malee inni mun ture ganda koo maali beektaa haala Oromoo kanaalee dhugaa rabbiin dubbadhu ture. Ayyaa maal jechuu barbaadeen maaliif hin qabxii kana kaase beeytu amma sooliin dogongorennaan dogongorteetta jennee itti himne isanni sirrii jirus sirrii jirra jennee itti himne namoonni kutaa biraallee namni hin dogongora namni waa hojjetu namoonni akka soolii kana sabaaf hojjetan hawaasaaf hojjetan tokkummaa hawaasaa irratti hojjetan sagalee hawaasa kanaaf ta'an bakka rakkoo uummanni Oromoo rakkatee jirutti imimmaansaa ofirraa cobsee boo'ee akka dubartiitti boo'ee namni akka sooliis kana sagalee hawaasaaf ta'u kun gaafa inni dogongoree waa dubbatu kutaa inni keessaa dhalate jalqabatti immoo qaba dogongora isaa. Akkuma wanni isaatti immoo fakkeenya fudhaanurraa. Sinii gala nuti sirrii jirtaati itti muddi jechuun wallaalle baane. Abdiin akkas jechuun wallaalle. Maarqos akkas jechuun wallaalle. Waan hin barbaachisnedha, waan hin taanedha, waan gadi bu'aadhaayyuudha akkas jechuun. Akkasitti hubadhaa. Sirrii jirta jettanii warri itti muddi jettan yoo jiraattan dogongoradha. Maalti maa itti mudda? Obboleessatu obboleessatti muddaa? Abbaa ilmatu abbaatti muddaa? Akkas jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Galatooma soolii naa ulfaadhu abbaa. Yaa galatoom ulfaadhu dhugaa ilaa akkas ta'a ilaa wanni gochuu qabdan tokko Ahimad ko adaraa keessan. Dachee kana rogaa dhibba tokko hin jiraannu beektaa? Baay'ee gabaabduu dabar. Ishee mayyuu walakkaa ishee finnee jirra. Soo haga dandeenyutti hafuurri rabbiillee maal jedha jechuun quraannis wangeellis maal jedha waanuma gaarii waanuma nama gammachiisu waanuma dhiifama waan kana gochuu waan akkasii shaakalaa jedha. Adaraa keessan ijoolleen koomentiidhaan deemtanii tokkoffaa miidiyaa kanarratti wanni ijoollee Oromoo dogoggorsaa jiru maal seetan beektu? Namni tokko wallaggatti dhalateeti sabboontu arsii jedhee maqaa baafatee deema. Wallaggatti arsitti dhalatee sabboontu wallaggaa sabboontu shawaa. Warra kanaa kanatu yeroo baay'ee koomentiin taanee namallee gaafa horti waan akkasii godhu dhiisaa waan akkanaa eenyummaa keessaniin boona Oromoon tokko gandi keenya tokko amma by the way dhugaama dubbachuuf ittiin gargaaramnu malee namni akka Oromoon jiru bee ardii maa dachee kanarra nama akka Oromoon jiru ilaala afaan keenya tokko aadaan keenya tokko amantii keenyatu garaagara malee dhiigni keenya tokko genetically we are the same people garuu maaliif akka wal nyaannu even alagaan illee dhufee nu keessa jiraatee nu keessatti sooromee nu keessatti dagaagee baay'ee deemee jira kaan hospitaala jaaree kaan mana barumsaa jaaree kaan deemee jira jechuudha. Nuti ammallee sooshaal miidiyaa kanatti wal fixu waama xiqqoo dogoggora walirratti eeguu wal cabsu waan akkasii keessaa bahuu qabdu. Ilma Oromooti ilmi Oromoo irratti dogoggora dubbate gorsi malee hin arrabsin. Dhugaan sanatti himan. Adaraa keessan haga dandeessan waan hamaan yoo afaan keessan keessaa bahuuf deemillee of qusadhaa. Yoo immoo dogoggoraan afaan keessan keessaa bahe dhiifama gaafadhaa. Wanni dhiifama darbe dachee kanarra hin jiru. Akkuma amma soolan ay viidiyoo sanaan dogoggora sabaatu. Utuma yoo tun dogoggorin viidiyoo tokko hojjetanii dhiifama gaafachuun beekumsa guddaadha. Namni mataa jabaatu yeroo baay'ee waa balleessee hin balleessinee jedha. Namni mataan yoo balleessillee balleessin jedhu kanaafi adaraama keessan bakka garaagaraa deemtanii namoonni waan hin taane haasoftan kaleessa mana baay'ee deemaa turre dhugaa dubbachuuf amma soolan viidiyoo kaase miti. Kaleessuma waan baay'ee dubbataa turan. Warra bosona keessaa, warra ilmaan miishinirii, ilmaan maali nan kolfan. Maaliif barbaachise machuun? So waan akkasii dogoggora akkasii dhaaba bayeessa miti gaarii miti. Dhugaa rabbi waan gaarii shaakalaa waan gaarii wal gorsaa. Yoo akkas ta'e waliin deemna. Oromoon immoo wal malee fira biraa hin qabu. Sumaaleen dhiigii Oromoo farra kunoo cinaakseera lama buqqaastee fixxee jirti. Dhugaan sun jiran. Even Oromoo caalaa kan Sumaalee caalaa kan Oromootti dhiyaatu jira. They are Cushitic people. Diinni Oromoo inni jalqabaa amma Sumaaleedha. Oromoon fira hin qabu walii isaa malee. Kanaaf wal ta'a amantiin keenya garaagara ta'u gandi keenya garaagara ta'u we are still one people. Akkasitti namanaa mooraalii akkasiin yoo deemne wal jajjabeessina jechuu barbaadeeti. Galatooma. Yeroo akkas wal biratti sin arguu namoota yaada bilchaataa qaban akka Ahimad kana inaaffaa gaarii qabu nama gorsu nama bakka deemutti waan gaarii irraa falmu baay'een jaalladha. Bakka akkasiin natti tola. Galatooma hundi keessan. Galatooma tokko sinitti haasa'u asumaanuu Maarqos faa
Mee as eenyu maqaanii soolii kana caalaa sooliillee badaa ammasuma wanni miti baay'ee wayitti dhiyaan wal dubbisna. Kara deemaanii biyya baqaa keessa jira. Kara deemaan namoonni thank you galatooma. Mee push godhame soolii kana push godha rabbeedhaati. Maarqos push godhame takka galatooma dhiifama garuu anuma biyya arabaa keessa taa'een koo inni bitoo. Maal jechuu barbaadeeni kara deemaatu wal dubbisaa turre amma waan kana dubbadheen beeku beeytaa soolii keessaa waliin yeroonni biyya jiruun dubbisee beeytaa. Bayi biyya sana keessaan jedhe naditi arran dubbataa jira wallahi ba'iin jedheen hin ba'uun jedhe. Gannaan ati nama tokko miti ummatadha ati ummata bakka buutaa nama tokko taatee waa'ee ummata guutuu ispeeshaalii ummata salaalee sana ummata dharraa akkaataan itti hojjetee as baasee agartanii itti jechuudha. Ati nama akkasiidha. Ati ummatadha malee wanni mitiiti ba'iin jedheen. Inni ba'uu fi ragaa wangeela keessaa fi quraana keessaa itti fide. Maal jedhee itti fide beektu ragaa rabbiin Ibrahim yookaan nabiyyanaa Ibrahimiin ummatan jedhe quraana keessatti. Ati akka ummataadha nama tokkoon. Wangeela keessaas akkas fideetti dubbadhe ati Oromoo fi ummata malee nama tokko miti. Oromoo fi sababaansaa kutaatti namanu gandatti namanu nama kutaatti namannidha. Walloon Oromoonni walloo 95% hanga jedhamu tokko muslima. Achi dhaqee keessa dhaabatee akkaataan itti darbe yoo beektaniitu ta'e dhageessaniitu ta'e informationii ubadha akkaataan itti darbe bifa maaliin akka itti darbe. Namni kun nu barbaachisu nu barbaachisa. Namni kun nama waa guddaa hojjechuu danda'u saba kanaaf nama waa guddaa hojjechuu danda'udha. Ani saba koof achi keessan taa'ee qabsaa'a jedhee du'uun qabu namni kun ba'iin jedha arran baasee dubbataa jira. Sababiinni ba'ee fida kaniin kana dubbataa jiru. Mucaan kun akka inni itti jiraataa jiru isaaf rabbidha kan beeku. Dalagaa takko dalagaa qabu hin qabu. Biyya baqaa keessadha kan inni jiru. Biyya baqaa keessaa biyya Afrikaa keessa jira. Mucaa sana gargaaraa bira dhaabbadha. Namoonni geemii jettanii jinnii jinki jaankaa jettanii nama haasofsiistan namoota akkasii dhaqa haasofsiisaa. Namoota akkasii yeroo isaan laayivii irra ta'an dhaqaati kennaafi kanadha wanti qajeelaa gargaaraa namoota akkasii. Namni kun nama maatii qabudha. Nama barnoota illee qabudha. Barnoota isaa sanaan akkuma nama afaansa sassaabbatee Oromoon dhimma isheedha gaafa bilisoomtu jedhee taa'uu hin danda'a ture. Dhugaa dubbachuuf taa'uu hin danda'a ture. Yeroo inni laayivii seenu nama 20-30 taatanii 100 taatanii warri dhaxxanii jala galtanii waan inni haasa'u dhaggeeffattan dhaqaatii waatti gadhiisaa. Yookaan geemii beellamaati qabaa fi yookaan gastii marratti affeeraatii wal ta'aatii nuunillee keessa galchaa warri kulii keenya dalagannee biyya arabaa keessa jirullee hin gargaarra. Maaliif? Isatu walloodha, isati arsiidha, isati wallagga, isati baaleedha waan ta'eef galatoomaa ulfaadha. Anaan puush hin godhina isaan naa godha sooliitiin. Ni galee sooliitiin puush naa godha. Ahmed ko tokkuma. Marcos. La ani rakkoo hin qabu. Ana wayya habiibi ani nan jiraadha abshir. Rakkoon hin jiru. Biyya dalagaan keessa hin jirre jirta waan ta'eef akkasitti jabeessaa nama sana jabeessaa sin jechuun barbaade. Sooliis kun amma sooliitiin amma tuun kunoo waa akkasidha inni itti himna waan nuti itti himne okay. Jedhee fudhate ilma namaa dhugaa isinitti dubbachuu fi ilmi namaa faaruu jaallata amantanii amanuu baattanii maal haadha keedhaa yoo itti namatti himte namni abadan abbaa fedhaa ta'u sin dhaga'u. Arrabsaa namatti hin dubbatina amala gaarii tolaati dubbadha. Maal jecha maalii jira beektu quraana keessatti fari'oonii faqaala ana rabbukum laalaa jedha. Ani rabbii keessanidha jedha ummata sanaan. Rabbiin maal jedhe Muusaatiin amala kee tolfadhuuti waami kara daandii qajeelaatti. Ituunni ani rabbidha jedhu waami jedha rabbiin. Dhageessanii ana malee rabbiin waa uumu waa jiraachisu hin jiru. Anadha waaqni tuunni jedhu dhaqiiti amala kee tolfadhuuti waami jedha. Amala keessan tolfadhaa walitti dubbadhaa. Akka agartan dubbii walitti hin darbatina. Wal eeggadhaa deemaa. Yoo obboleessi keessan tokko dogongore suuta jedhaa wal qabadhaa. Yeroo waa qeeqxan
nama ganda keessanii hin caalchifatina yeroo dhugaatti itti himtan nama ganda keessanii hin caalchifatina inni kunis kan keessan inni sunis kan keessan maal Oromoon aadaan ni qabu beektanii Oromoon ilma finyoo faa kan jedhu qaba nama ajjeefamuu fi finyoon itti kaa'ame dhaqee namni maatii isaarraati waa du'eennaan finyoon itti taa'e sun gaafa inni dhaqee finyoo irraa baase gaafa sanaa kaasee kan nama sanaadha namni sun finyoo irraa baasan Oromoon aadaa akkasiisa qabudha. Akkasitti beeka waa'ee Oromoo kan. Ammas immoo mee akka sabaatti Dr. Gammachuun dhaqanii dhagaa diimaa isaa haammatanii jennaanii bal'inaan immoo mee isa kaan jaalladhaati jedhe mee dura wal hammadhaa jedhe wal hammadhaa mee isin akka Oromootti. Akka bal'inaan mucaan dheengaddaa asirratti ajandaa ta'e sun jedhe wal hammadhaa. Tokko ta'a. Tokkummaan bu'aa qaba. Gandummaan bu'aa hin qabu. Xiqqaachuudha. Speeshaalii namni musliimaa waa'ee gandummaa osoo hin qabu. Waan muslima ta'eef dhaqanii itti himaa jiru. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni gandummaan qalbii isaa keessa jiru aadaan warra wallaalaa jechuun warra muka dhakaa waaqessaa ture inni sun isa keessaan baane. Maalti namni sanyiidhaan namatti dhaaddatu gosaan namatti dhaaddatu. Ani nuti gosa akkasiidha nuti warra berxessoodha nuti warra qemxessoodha warri jedhu nuti Oromoon nama caalla jennee gaaf tokko qabsoonee hin beeknu abbootiin keenyallee jaarraa fa'aa ta'u nadhii gammadaa fa'aa ta'u abishee fa'aa ta'u mirga keenyaan biyya keenya irratti jiraannaadha malee kan namaa dhannee saamna Amaara caalla Tigiree caalla kan jedhe qabsoo Oromoo keessatti hin jiru. Isini Maaloni abbaa fedhe caalaa wallaggi akkasi hatta dhiifama naa godhaa malee mee soolii wanti si dinqisiifadhu maali beektaa ni jalqabaa maqaan keenni sirrii soolii madha miti soolanumani maaliif 430 godhanne maaliif soolii wallaggaan godhanne ani sitti mee maani gandummaa leellisuu gandummaa faarsuu keessa hin jiru tasuma aladhee waan akkasii hin jaalladhu si galee maaliif tokkummaa Oromoo irratti qofa kan ani xiyyeeffadhu inni guddaan isa kana. Barakaa Rabbi si haa godhu. Kanaafanis kan inni akkas jedhe. Mee warri kunoo maqaa keessan jalatti banattanii 430 maarriyyee wallaggaa maarriyyee jettan sun maquma keessan isa sirrii sana barreeffadhaa. Isuma sirrii sana barreeffadhaa sumaati keessaniif abbaa keessan wanni isin jedha. Kunoo akkuma soolii kana fakkaadhaa Maarqosiin fakkaadhaa Abdii fakkaadhaa na fakkaadhaa. Hama fakkeenyaaf fitu namni tokko birrii naa galcheetinaaf maquma isa sirraatiin naa galchee naan dhufee nagaa qarshiin maquma gosa sirriidha kunisuma paaspoortii irra jiru. Akkasii ani yaada dheeraa naasee na uffolchaa Maarqosiif Abdii galatooma. Abdii boos way mucaan hin bu'ee mucaan kennoo si gashuu fedhee na didaara beektee ni torkii kon na didaara si argaan jira garuu. Okay, galatooma Ustaaz Firo Marcos galatoma. Maalla anama beektaa wanti jiru wanti amma deemaa jiru kun sirrii miti Oromoo gidduutti dhugaa